Biyya har'aa kana deemichaa biyya bahaatti ilaalchisee dhiibbaa alaabaa keenya irratti gaggeessaa jiru wayyaaneen kaan seensarratti qabuudhaan kaan ammoo erga seennee jennee booda naannessanii qabuudhaan alaabaa akka uffanneen deemnee fi as keessattis akka cunqursaan biyya keessa irra jiruu fi asittis cunqursaan irra gahaa jiru mul'isuu hin dandeenye poolisa biyya kanaa fayyadamuudhaan nu ari'utti jiranii ammas bifa dho'isaatiin uummata keenya keessa qabannee jirra jechuudha. ol baasuu hin dandeenye sababa uummata wayyaaniitiin bifa fuula galtummaatiin har'as bakka nu walgahii wayiin teennee gammachuudhaaf namni keenya lammiin keenya dhufee isa simachuudhaaf bakka dhaqnetti alaabaa keenya qabannee bakka battala uummanni walgahiitti walgahii har'allee borullee harkaan kennamu bakka jirtanii akka hirmaattan yaadni keenya akka duuban deebine qabsoon keenya itti fuufaa jenereeshota duubaan dhufaniifis kallattii nama qabatu ta'a. Kanaaf obboleeyyiin keenya yaada asirratti toluun yaada qabdan dhiiraa dhalaa osoo hin ta'in dubbachuu akka dandeettan mirga bilisaa ta'uu qabdan. Gaafii si gaafadhu tokko jira ati amma kunoo dhufte samoona kana sababa cunqursaa biyya keessa jiruudhaan kan biyyaa baqatteen akkan itti beekutti jechuudha. Sanis ilaalchisee wantoonni gaddi sitti dhagahamu biyyatti dhalatte irraa bahuu keetiif wanti sitti dhagahamu maalidha? Ammas yoo dhuftee jettu kun cunqursaa uummanni wayyaaneen irra gaggeessaa jirtu ni agartaa maaltu sitti mul'ata? Wanti natti mul'atu biyya koo keessatti gaddi bifa agaaziitiin weeraramaa turre har'as eega biyya ormaa dhufne bifuma ummatuma keenya fakkaataa basaastonni ummata keenya irratti miidhaa uumaa jiran bakka gaddaaf gammachuutti dabarfachuudhaaf istaadeemii magaalaa guddoo Dohaa yookaan Katar jedhamtu keessatti bakka wal gahiidhaan aadaa keenyaan taphataa jirutti dhufanii ummanni wayyaanee ummanni kun ummata siyaasaati jedhuudhaan ummata keenya kaan seensarratti kaan bakka taa'eetti kaan bakka taphaatti qabanii mana sirreessaa deemanii jiru. Kanaafuu gadda guddattu nu dhagahama. Gadda yeroo kamuu gadda nu keessaan baane qabna. Uummanni Oromoo bakka jirtanitti gadda kana dhugaa godhuudhaaf galmaan gahuudhaaf akka hundi keenyaa hirmaannee itti kaayeffannu abdiin qabaa. Har'as borus hin jennu harkan kennannu uummata wayyaanii. We never take our hands for stupid people every thought. Whatever it, we need freedom. We need freedom.